Dagaa biddeelli keetanaan na jirta. Yoggaa feetee qottoo qaliif na dirta. Qottoo qaliif na dirtee miila bitaa na dirta. Ol qabeetiin lallabaa haali kakoo na garta. Callo Show subscribe kon godhuudhaan nu gargaara. Daawwattoota Calloo Show har'aa kana qophii keessummaa isinii qabna. Qophii keessummaa har'aa kanaatiin barataa Abdulmatiin Bayaan Jaamaa. Egaa inninis meeshaan baramuu lamaaf fuula lama maalii jaallata? Egaa barruma lamaa fi fuula lama kun bara koronaa saniinsa. Bara koronaa san qaamdannoo hedduun nu mudatee namoota akka mataa biyyaatti. Seenaa hedduun itti qaba jechuudha baruma lamaa fi fuula lama seenaa hedduun itti qaba. Maaliif akkuma barnoota asii barnoota duraan asii jiru nama ijoollee magaalaatti buusee jiru koronaan dhufnaan karaa biyyattii deemnee yoggaa biyya gallu yeroonis oomisha yeroon dalagaa oowwitu keessa Gannaa jechuudha. ganna oowwitu yeroo gaamma harkaruu midhaan qotanii immoo bilchaatan kanatti baadiyyaa galee jechuudha. Yoggaan baadiyyaa galu kana abbaan kiyya ooyiruu gaaraa fi lagaa qaba. Yoggaa kanaan abbaan kiyya bakka lama qotee cinqamuun isaa tan arge yoggutaan gara deemaa yoggutaan ni bu'a. Kana laaletaan iddoon maatiin jirtuu fi bakkee qotan walirraa fagoo. Qonnus walirraa fagoodha. Ka'ee bakka fagoo sannaas irraa qabaa jee abbaa kiyya yemsisee iddoo gaara sanii deemee gaarilee fayyaaniin iddoo gaara sanii wayitaan deemutti uummanni illee hedduu jiran jiraatu lafa qonnaatiif miidhagduudha. Baay'ee bareedaadha lii fayyaaniin. Yoggaan achi galugaa achi duralles karkarroo kiyyantes namnoo illee kata saate ga mangale bodenin ege yogana gawo ana galatan gede yogani ni chigale ga karkorro ego egolu onamni bidda solit ketuma halkan gudu afani takata kirri dammaga dubacha bula an egan galgal sa horla me takapsi ganam sa horla man dang samali karkorro to kan se ne yeni ne geje Foga isa shida bula abban giza ganam fatara gara ul sanol labasu akasistiga waya warlo kanas barreessuu hin danda'a. Maal tilale gaarri tullu iddoo tokko tokko takka iddoo ol kaatudha. Achi ilaalus gaara gamana ilaalus gaara. Kanatti itti ilaaleetaan gonkoo butaa'u. Maal warlo takka irratti dhiyeeffate. Hin barreeffanne illee afaanumaan Usmaan Juwwali sirreesse warloo ji'oo. Mee ammaan tana walaloo san kabajamtoota daawwattoota Calloo Show bitan karaa nu buusisa. Walaloon yeroo san gaara barreessan ta'e ichi ilaalis gamana ilaalus gaara ka'eetuma uumama gaaraa tanaaf jireenya gaaraa kanarraa barreessifamu. Achi ilaalu gaara as ilaalu gaara mana namaan garree tanaaf hin iraaraa yaa rabbi nama qotiin nan jireenya gaaraa qabeenya na kenni na godhi tujjaaraa magala galeetiin miskina gargaara osoo tinsi qabu samaaf hin iraaraa Jettee firraatti baaftee firraatti baasee halkanis tanumaan dalagaa godhadhe maal balkanis gisaa waa'ee kun tanumaan jecha deddeemaa ajidaa jeta kan jiru irraa dheeraati yaa mucaanuma ji siif kee balaa inaan jetti na jajjabeessiti jeengaa takkanaa tanaan duun barreesseewu. mee ittiin hunda barisa baay'ee nama bashannansiisti waan ta'eef kabajamtoonni daawwattoonni Calloo Show ammaan tana si dhaggeeffataa jiru waan ta'eef mee takkarraa buusin maaltu ammas tuunis tanuma fakkaata san waa'ee qarree irraa baay'ee qarree qaba gaarri san. ol qofaatu Fakkaatudha baay'ee bilaaluu kana qaba. Achi ilaalu qarree as ilaalu qarree mana namaa taanaan ana iddoo waan garree yaa rabbi ofa guddaa awwaa kanan barree yaa rabbi naan gootiin dhooqa liifee qarree magaala galeetiin jaara fooqii tarree meegalmaan naa gahee yaada kiyya darree siin naman tuffanne yaa rabbi gararree jeetiin waan akkanaa dubbii baase. Waa'ee rakkina bishaanii irratti waanti jira bishaan hin jiru gaara yeroo roobe mukura jaanii dhagaa teessoo qaburratti roobni hafa bishaan hafa san dhuyinaa san irrattis maal jedhin baasiseera. Yaa rabbi hoo guddaa jijjiirimee nurraa bishaan nuti dhuynus bar bishaan mukuraa qulqullinaan qabu raammoo keessaa guuraa shurufkaan isaatu shurufkaas ijaaraa qarree keessa deemee gurmuudhaan ol as guuraa yeroo inni jiraanne narraayyoo ol guuraa yaa rabbi hoo guddaa akkanan dandeenyu jijjiirimee nurraa jeeti. maali narraayyoon tunoo isin Narraayyoo yaani goda keessa goda jira akka manaa kana seentee bishaan jimmisu jira
cifeessi seenaniiti bishaan akka maddaa kana waraabbatanii dharraayyoo jaaniin jechuudha maqaa isii sanii jira sanirratti akkasii baasee. Egaa kabajamtoota daawwattoota calloo shoo kana qofaa miti seenaa isaa mudannoo isaa kan addaatu jira ammaasi mee kallattumaan ammaasuun hojii turaa jiru jenna isin lammaffaa ammas gaafii jarraa'e osoo dibaa gochuutti muradha jettee deemtu qottoon si dhooyte jechuudha gee. Yaa waan bareedaadha haastee dhugaadha jira. Mee isii sanirratti hoo. Aboo isin sangaa seenaa ajaa'ibaati. Garaa kana dhaana mukkootti fakkaata. Garaa kana dhaana mukkootti maaliif mudannoo isiisanii taanirra tanaan irra irraafannee jechuudha maaliif jee. Abbaadhaa ganamuu dibaan ibda galgamaa kaan bitaa dhufee dibaanaaf ta'e. Shidaa bultaa. Jirsanni fatto isee wanna godhe guutuu bubeesseetiin bite. Ka'ee gaa asirii yoggaa dhiyaate achi kute gaa'oo achi deemeetiin gufuuta akka fide yoggaan achi kutu. Kotta orma deeraa irraa hin fuudhee haqalee bareeshaa jenneeti orma soddaa deeraati. Kotta fuudhee yookaan daggalachi seenu gaa ejersi gufuu takka jira gufuu takkaan hin. Ka'ee walakkaadhaan gisaan akka raggadha'u barra jettee addarooti hudduu tan jala dheetan takka irraa baqeesse. Solongee guddoo irraa gammadee ho'a ammas gara naan dheetan hudduu jala deemas sanas bakka sadiitti godhadhee deemaan jeeti. Gammadee humnumaan danda'uun fuudhee. Itti gallaqe. Qottootti gallakkisi jechuun akkasii geessimu akkuma tasaa ta'e qottoon ejersa bira kutteetuma godaan isa si garsiisuu ni danda'a. Laal miila kana iddoo kana. Iddoo kana fagoo jechuudha. Iddoo kana asirraa baras gidduu qottoo guutumatti itti galchuu. Qottoo lafa kaayee gizaaniin akkana ilaalu dheeniin jiru wanti akkuma baay'ee addaata. Walitti deebisanii ilaalee dheeniin jiru. Wayi akka miyyeetiin ilaalanneesi. Kayma gizaan walitti kudhiini tif jedhuma gizaan walitti kee shaa jedhuma galaanni qaceelee ho'a. Awwa yoona si gaggabimma namni na kun jiru karaa namaatti dhiyaadhaa jeeta kaniin baqeessa kana fuudhee karaa gandaa fiigee ho'a. Gizaan fi guddiin kophee tana keessa namichi caatee kopheen deemu na dhorkita kophee irraa baaseetiin fiigee mucaa dheeraa tokko bira dhaqee muraa jaaniini. Gizaan bira dhaqugaa mucaattiin aboo qottoon hin dhibdee jeetiin garsiise yaaboo ifmoo dhooyitee jeetu mana bira taa'uudha. Siif sumaa borra fanneenii. Maaf dhiiga kana laalet yaa aboo wayii kan biftee naan jee taa'eetuma. Aboo xiqqootaaf maan aboo dhama akhay dimbil cafaqanii nama godhanii waa qalbiis jijjibeessu waa dhibaan dhiigas irra dhabu dimbiltu qabna. Ka'ee dimbil kana naffiti jeeni mucaan naffite. Egaa mana yaalaa dhaquudhaaf. Mana yaalaa dhaquudhaaf rakkoo dhiyee adduusi bakka gisaan sambii godhee amma bootaa tokko akka yaadaniin tolchijee guu karoorsaa ol jira. Dumaan dhoome tan ammumaan tana keessatti fiigee kumaan hin beekne tolcheet bootaa san ciisee aarri tokko irra dabalee sunis kalmaa dheeraa ta'ee oomishna koo gisaan joongisaa dhufuu kan ilaaleetuma ibduba deebi'ee aana walakkaa walakkaa kana fide haa. Areera dhuginaan jee awwa dhugullee waan danda'u dura caalanii waan jedhu bakka fidde dhuginaan jee gisaan dhuge hafuura na baafachiise. Isa sanillee irraanfachuun qabu galatamu jecha asumaan. Dhugaa garaan qabbaneesse. Garaan qabbaneesse naa garaan oolu kana maaliif gaa walitti ilaaleetiin walloo rabbaase. Isuma san irratti ho'a. Qottuma san irratti ho'a waa'ee dhawamu qotta kanarratti. Miilli kana dhawames miila bitaati. Maal jedheen irra baasisee ta'us maal ta'uuti. Dagaa biddee liiqee tanaan na jirta. Dhugaa feetee qottoo qaliif na jirta. Qottoo qaliif na jirtee miila bitaa na jirta. Ol qabeetiin lallabaa haaliqa koola garta. Ajeetiin baay'ee nama barbaachisa. Lagaa biddee liifee tanaan na jirta. Dhugaa feetee qottoo qaliif na jirta. Qottoo qaliif na jirtee miila bitaa na jirta. Ol qabeetiin lallabaa haaliqa koola garta. Ajeetiin Egaa kabajamtoota daawwattoota calloo show kun keessummaa keenyarraan kanaati. Seenaan isaa kana qofaa miti waa baay'eedha. Gara fuula duraattis maal ta'uu akka barbaaduu fi mee wanta isaa haasofsiifneeti lallaa kallattumaan nu faana turan.